jechuudha. Miciraasa. Bifa keessaatti fidde. Kana soogiddeetti na. Banarifadha jarjaruun koo maali yeroon kee uniika Fuune kabajamtoota fi daawwattoota leensaa Andamuluna channel jirtu family jirtu nagaa keessanii jirra galata waaqayyoo nuti nagaa keenya akkam jirtu fayyaa keessanii guyyaadhaa misaan kunooti isiniin jechuu barbaanna salaataan illee muramaa jira salaataan muramee jira kun akkuma argitan kana miicameera muraatan jira salaataa nyaachuuf jechuudha. Kotta salaataa misaanarraa salaataa dhachuudha kotta wajjin nyaannu salaataa hojjechuutu jirra salaataa hojjechuutu jirra kottaati nyaadhaa sin jenna timaatimi miicee dhiqee fide jechuudha. Salaataan gaariidha yeroo baay'ee salaataa fayyadama simbira jira yuutira jira jechuudha salaataani amma akkattiin salaataa hojjedhu sin agarsiisa salaataa nyaachuudhaaf irra salaataan waan isin jirreessa way isinitti fakkaata miti salaataan jiran yeroo hundumaa yeroo gabaa dhaqu salaataadhaaf fideeffachuudha dhugaatoo salaataan bitiin hin galu natti sin tolu jechuudha akkasii salaataa ruuziidhaan waan argeen nyaachuun jira mana keenyas jechuudha akkuma achi jiru ruuziidhaan mokoroniidhaan paastaadhaan paastaa hojjannee paastaadhaan nyaannachuudha salaataa jechuudha waan waziruutu achi jira jira jechuudha harka hojjeta waan hundumaa kana fakkaata kunoo akkasittiin salaataa hojjechuutti jirachuudha kun akkuma argitan kana amma immoo shunkurtiin muraachuudha shunkurtiin tokko nagaa akkattiin muree nyuuta jechuudha akkuma argitan kana bulleessu shunkurtii akkasumatti itti naqa shunkurtiin dheedhiin gaariidha vitaaminii qaba nyaadhaa shishun kana itti naqachuudha ittiin baay'isu sirriitti ittiin tolu Nunde wanti tole biftuutti toluu dhiisuu danda'a shunkurtiini qaaraallee abukaadoo illee qaba abukaadoo fi biftuu abukaadoo sana kana fakkaata abukaadoo immoo kunoo qopheeffadheera isasillee akkuma argitan kana kunoo abukaadoo illee itti naquufini jechuudha ala kunoo akkas godheen keessaa baafadhachuudha bilchaataadha xiqqoo sirriitti bilchaate keessaa ba'uuf rakkisachuudha akkasitti baafadhachuudha xiqqoon bilchaanneetti fakkaata keessisaan beekuu istii walumaan ulaallaa akkatti mureen keessaa baasa'u ta'uu baatechuudha abukaadoon isaa garuu kanuma salaaxaa ta'uudha sirriitti kan bilchaanneetti barbaachisachuudha salaaxaadhaa fi akkuma argitan kana kunoo bilchaateera akkasittiin keessaa baastuu jechuudha. Akkatti keessaa baastanii itti naqxu jechuudha. Foonsaa salaataadha gaariidha. Inni sirriitti bilchaates keessatti boqobbooqama waan ta'eef jechuudha. Isa sirriitti bilchaanne isaa itti naqxu jechuudha salaataadhaa fi kun akkuma argitan akkasittiin itti naqxu jechuudha. Akkatti nannaa jechuudha ka'uttaati nyaadhaa waamicha si waamee jira affeerraa sinii ta'ee jira affeerraa sinii godheera kottaa siniin jechuu barbaada affeerraa sinii taasisee jira salaataa kanatti kottaati nyaadhaa foon hin qabu badaa jechuudha wanti firee baay'ata keessisaa jechuudha garuu salaataadhaan ta'ama miti Keessa yoo jajjabaate namatti tola salaataa keessa abukaadoni
እና ከስንስን እንጀዳ ana ያው ጥቆኑንጋ tibaay'isoton ta'e xiqqoon shituun geessi jechuudha. Qaaraanis akkas muramee jechuudha. Itti nama yaa jira koo qaaraallee kunoo miccee qulqulleessee fide jechuudha. Akkasitti itti naqanii salaaxaani bayeessaa gaariidha. Nyaadhaa salaaxaa sinisi salaaxaa namoonni tokko tokkoon jaalatan barbachuudha. Ruuziidhaan keessumaa namatti mi'aa. Ruuziidhaan nyaadhan turenne egaa akkasittiin itti jira. Egaa amma immoo loomii itti naqaa, zayitiin itti naqaa. Kanuma salaaxaa hojjechuuni. Loomin biyya keenya bishaan hin qabdu ishee xixiqqoodha. Garuu amma taate baay'ee wanti jechuudha. Hin mi'eessiti daftee jechuudha. Akkas keessan egaa maashinaan hin cammaqnu miti. Hin cuunfinu. Akkanatti itti cuunfanna. Tindabala. Akka sirriitti mi'eessutti jechuudha. Miciraasa. Bifa akkasitti fidde. Kana soogiddaatti naqaa sinum biratti kana booda immoo nyaannaa jechuudha. Soogiddaatti naqaa. Soogiddaa sirriitti mi'eessu. Soogiddi biyya keenya akka wanti sirriitti mi'eessaatti guddannaa sirrii miti. Zayitii wadda dheeraa zayitii mi'aa qaala eeraan ani garuu hana zayitiitti naqeera. Isa booda waliin makaa jechuudha. Kotta salaaxaa kotta qophaa'eera nyaannu. Qophaa'ee jira qophiidha. Kotta nyaannuuti. Qophaa'ee jira jechuudha. Kotta nyaadha. Kuno qophaa'eera akkasittiin haala kanaan hojjetanna jechuudha sitti. Yoo barbaadan immoo mokoroonii affeeltanitti naquu dandeessu. Namatti tola yeroo biyya arabaatti hojjennu mokoroonii itti naqneet hojjenna yeroo tokko jechuudha. Mokoroonii itti naqeessunan hojjedhan ture. Mokoroonii affeelee jechuudha. Isa booda naana maannoo mayoneesii itti naqnaayyuu jechuudha. Mayoneesiin otoo jiraate kanatti mayoneesiin malee xiqqoo baay'een jaalladha mayoneesiidhaan jechuudha. Salaaxaa mayoneesiidhaan baay'een jaallachuudha. Jiraas garuu biteessin agarsiisa jechuudha. Jira. Argeera supermarketitti jechuudha. Supermarketiin jira achi jira jechuudha. Asumayyuu jira Amboo keessa jechuudha. Kana fakkaata kottaati fayyadamaa sinin jechuu barbaada nyaadhee sin agarsiisu. Kana fakkaata kottaadhaan nama maal akka jedhu jechuudha. Kana kottaa nyaadha. Kotta nyaadha. Oluma seena. Kotta. Shiroo. Dabaaqula. Salaaxaa. Biddeen yookiin nacci. Kana fakkaata. Akkasitti nyaanni keenya irraa jechuudha.
مشان أقول نخطة عبيت لكن جرو زيتين النومي يوم رب دموي